darbe kana Man United daayirektara kubbaa miilaa, Manchester City duraanii fi kan isaa hojjetama amma Wilcox daayirektara kubbaa miilaa haaraa godhee muuduun isaa ni yaadatama. Taphataan sarara fuulduraa Naayijeeriyaa Victor Osimhen ganna kana Napoli gadhiisee kan deemu yoo ta'u, Chelsea fi PSG'n bakka taphataa kana ta'an ija'amitti eegama. Akka gabaasa gaazexaa afaan xaaliyaanii ta'ee taphataan kun gara PSG imaluun isaa waan hin oolle jira. Borussia Dortmund taphataa sarara fuulduraa Ingilaandii ganda 24 Jadon Sancho ergisaa Manchester United irraa fudhatuudhaaf Manchester United irraa ergisaan achi jiru waliigaltee dhaabbataatiin jijjiiruuf yaalaa jiru jedha gabaasni keessa beekaa waa'ee jijjiirraa Fabrizio Romano. Akkuma beekamu Jadon Sanchoon waldhabbii leenjisaa garichaa erga Ten Hag waliin keessa galee booda kilabicha gadhiisuun isaa ni yaadatama. Gabaasni tokko tokko akka ibsanitti Jadon Sanchoon yoo erga Ten Hag kilabicha gadhiisee gara kilaba Lancashire Man United deebi'uudhaan bakka isaa kabachiisuuf ni haala. Gabaasni ijoos ni jira. Manchester United egeree leenjisaa erga Ten Hag irratti murtoo kennuuf deema. Liverpool taphataa sarara fuulduraa Masrii ganna 21 Mohamed Salaaf kilaboota Suudii irraa hanga paawundii miliyoona 150tti yoo dhiyaate gurguruu barbaada. Gamni joo gabaasni Football Insider qabate bee jira. Taphataan sarara ittisaa Neezerlaand Luutesheral Jureedaa umrii 23 leenjisaa Arne Slot hordofuun Feyenoord dhiisee Liverpoolitti makamuu danda'a. Taphataan sarara ittisaa kun tapha dilbata darbe West Ham waliin taasisan irratti Stadium Londonitti argamuudhaan tapha Liverpool kana daawwatee jira. Oduun kun immoo taphatichi karaa kilaba Merseyside Liverpool ni imala waan jedhamu baay'ee jajjabeessee jira. Taphataan sarara fuulduraa Poland Robert Lewandowski ganna kana Barcelona keessa turu akka barbaadu beeksisee jira. Akkuma beekamu taphataa kun tapha Eda Barsaan tapha La Ligaa taphate irratti hatiriikii yookaan sadeessoo hojjetuun isaa ni yaadatama. Man Cityn taphataa sarara ittisaa qarqara bitaa lammii Aljeeriyaa Nuuri Wolves-irraa mallatteessuuf sochii irra jira. Dabalataan kilabiin warra The Citizen Man Cityn Lucas Paqueta fi Bruno Guimaraes fudhachuuf gamanumaan Daayirektarri kilabichaa TK Vergesten hojjechaa akka jiru gabaafamee jira. Waan nu caqasaniif galatooma hanga boru wal garratti nagaan bula.